sultaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuu isaa beeksise. Harargee lixaa aanaa shanan duugoo keessatti argamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP qabeenya haadha hiyyeessaa saamuu fi doorsisaa jiraachuun dhaga'ame. Roobe diidaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP qonnaan bultoota 3 bakka tokkotti rasaasaan ajjeesuu himan. Ebla 29,2026 shama harka fuula hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hanga dhuma sagantaa keenyaatti na waliin turaan afeerraa kooti. Woboon zoonii giddugala Oromiyaa aanaa sulultaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuu isaa beeksise. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan giddeeffate qaba. Woboon zoonii giddugala Oromiyaa aanaa sulultaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa waraana mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessuu isaa beeksise. Akka odeeffannoon qondaalota Woboo zoonii giddugalaa irraa argame ibsutti tarkaanfiin kun kaambii 2 bakka barreessaa fi gumbichuu jedhamuun beekamu keessatti kaleessa Ebla 28 bara 2026 loltoota mootummaa naftanyaa PP irratti fudhachuun raawwatame. Tarkaanfiin kun yeroo gabaabaa keessatti milkaa'inaan xumuramuu fi miidhaa cimaan humnoota mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irra qaqqabsiifamuun ibsameera. Haaluma kanaan loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP hedduun du'aa fi madoon kan adabaman yommuu ta'u, gariin immoo baqachuun gargar faffacaatee gara magaalaa irraa dhuftetti miliquun isaanii himame. Miseensonni Woboo tarkaanfii kanarratti hirmaatan akka jedhanitti lolichi haala karoorfamee fi qindoomina qabuun gaggeeffame yeroo gabaabaa keessatti kaayyoo isaa galmaan gahuu danda'eera jedhan. Kunis ammoo ganamaan tarkaanfii jalqabnee yeroo gabaabaa keessatti bu'aan guddaan argameera jechuun ibsame. Akka odeeffannoo kanaatti tarkaanfiin kun meeshaalee waraanaa akka qawwee AKM hidhannoo fi rasaasota hedduu waliin loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irraa booji'amuun humni mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP bakka sana ture garaagarummaa guddaan akka miidhame ifoomeera. Gama biraatiin jiraattonni aanaa sulultaa fi naannolee ollaa jiran sagalee isaanii kanneen dhukaasa cimaa fi sochii waraanaa yeroo sanaa ture sodaachisaa akka ta'e ibsaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa gama isaatiin tarkaanfii akkasii mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP irratti fudhatamu itti fufiinsa qabaachuu akka danda'u ibsuun gara fuulduraattis hojii isaa cimsee akka itti fufu ifoomseera. Itti dabaluunis uummata Oromoo irraa deeggarsa argachaa jiraachuu fi hojii isaa gara fuulduraatti jabinaan babal'isuuf kutannoo qabaachuu ibsee jira. Harargee lixaa aanaa shanan duugoo keessatti argamtoonni murna maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP qabeenya haadha hiyyeessaa saamuu fi doorsisaa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Duniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina lixa Harargee aanaa shanan dhugootti afaan qawwee fayyadamuun akkuma fedhan hawaasa dararuu kan addeeffatan jaleewwan mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP haawwan saamuu fi doorsisaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti lukkeeleen maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP Ebla 24,2026 irraa eegaluun haawwanii fi shamarran hoggaa waraqaa eenyummaa dijitaalawaa baafatan qarshii 600 akka qopheeffatan jechuun doorsisaa jiraachuu ibsaniiru. Addatti korniyaa dubartootaa irratti xiyyeeffatanii doorsisni raawwataa jiran sarbama mirga namooma ulfaataa ta'uun ifoomeera. Doorsisni kun araddoota akka waltaasisaa Rahaa, Barakaa, Jannataa, Salaamaa, Qabsoo fi aanicha guutuma keessatti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u, lukkeeleen maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginaa sababa adda addaa kalaquun guutuu Oromiyaa keessatti saamicha hawaasa irratti raawwatan hammeessanii jiraachuun dhugaa ifa galaadha. Roobe diidaa keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginaa PP qonnaan bultoota 3 bakka tokkotti rasaasaan ajjeesuu himan. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Bahaa aanaa Roobee diidaa ganda walta'ii iddoo addaa Waariqaa jedhamu keessatti waraanni mootummaa naftanyaa bilchiginaa maqaa sakattaa Woboo jedhuun bobba'uun Ebla 22 bara 2026 qonnaan bultoota baay'inaan 3 ta'an rasaasaan bakka tokkotti ajjeesuu jiraattonni bakkichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoonni loltoota mootummaa naftanyaa bilchiginaa PPtiin bakka tokkotti ajjeefaman kunneen maqaan isaanii Abdul Fattah Bahmud Kaduu abbaa daa'ima tokko, Ubay Bahmud Muhammad abbaa ijoollee 2, Abdul Hakim Adam Abdoo abbaa ilmaan 6 kan ta'edha.
Qonnaan bultoonni kunneen yakka tokkollee dalaganii kan hin qabne yoo ta'an, loltoonni mootummaa naftanyaa bilxiginnaa PP kunneen osoo isaan ooyiruu isaanii keessa dalagaa irra jiranii itti dhufuun maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhu itti maxxansuun qonnaan bultoota siyaasa kam keessaayyuu qooda hin qabne ajjeesanii reeffa isaanii bakkeetti gatuu jiraattonni gandichaa miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni jedhanitti loltoonni mootummaa naftanyaa bilxiginnaa PP kunneen akkuma dhufanii gandicha seenaniin namoota hedduu reebaa fi qawwee irratti dhukaasaa kan turan yoo ta'u, namoonni hedduun qe'ee irraa baqataa turuu fi namoota kanneenis ooyiruu isaanii keessatti itti dhufuun rasaasaan rukutanii ajjeesus eeraniiru. Eegaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deebana.